lama digdami lama reefu argadhe kaameraadhaaf jecha shaaworii seensisee sigalee xuuntoo isaanii dhiqe malee guyyaa tokko ilmaan kiyyaa wajjin ciisee jaartii doktorri famaa wajjin carraanuu kennitanu seenee shaayii dhaabee fi jira haa doktor carraanuu kennitanu nurraa laabsitanii siifanii hay maashaan gulliitira moo walitti naquu dhumne nu wanni nuti afaan dheeffachuu jedhee fuudhinaan jecha nurraan dhaab Oromoon kaleessas ilmaan kana aarsaa kaffalee mee guyyaa tokko amaana ijoollee kiyya shaaworii doqonni keenya waladda akkaataan nuti nyaannu waladda angaasana yaadachiifatu jara akkasitti wala warra deebitee kee maan guddummaa maali teenya nu siifan nurraa miutii qabattamoo dhiifnee nagara kooti okay 1 minute ayya daqiiqaa tokko wallahi hin fitatu miutii qabadhu yoo kabaja qabaanne waraabamuu malee waa tokko faayidaan qabu. Gaheen inni ilmoo isaatii godhe hin jiru. Oromoo namni miidhame ilmoon kan koo kaleessas kophaa kan koo guddisee as baase. Ammoo yoo ati gabbaatee hawaasa Oromootti himatte Oda walirraa qabnu siifan. Mube laanni bu'aadha dhaga yoo. Oda walirraa qabnu maal buutee buulan as faana. Dhiisii jennee waa dubbanna. Namni kun jireenya isaa keessaa na baasee jira. Waa dubbanna dhiisii siifan ana siin jedhee dhiisi. Dhiisi kaleessa hojii fuullee kaaneerra. Barakinaan fuula keetti naqa kanaan jedhan qabaansa. Administee uummanni Oromootis qooda sinirraa qaba. Dhiisii jedhee bakka. Barakinaan fuula keetti naqee fuula kan kee balleessa gabbaiti uummata Oromootti himadhu uummanni Oromoo homaa naan godhu kanaan. Hayyee dhageenyeerra kana sirrii deebi'aan tasila dhageeraan. Hayyee bakka asii dallannee jiru. Bishaan qabbanaa dhugi. Kaleeti Mamaduraati. Ahmadiin deebisi sabiyyee. Waa dubbannu? Maali dubbadhu wannoo deebisi. Akkan jedhe dhaggeeffadhu Dr. Asli. Waa ijoollee kana namni jalqaba dhaqee qosoqqosee gadi baasee jedhe si'i har'a ga'aniiru. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf amaanis ta'e siifanis ta'e elaa kuduwan kan nawaamee jedhe rakkoo irratti himaa ture siifanii dhugaadha wajjin beeloftee si kan argeera dhannee ilaalaa turre amma dandeenye kan yeroo teenyees jechuudha. Har'a afaan damma dibanne yookiin dubbii taanaan ittiin galle. Kaleessas dhannee ilaalaa turre bakka rakkinaatti amma dandeenye jechuudha. Amma immoo jaraa miti nuyyuu gatiitti kaffallee ijoollee kanatti doktor bareechiti yaadu wayifansiin jedhe. Jaraa miti nuyyuutti kaffallee uummanni iyyuu gatiitti kaffaleera ijoollee kanatti. Dhugaa rabbi jechuudha. Amma ijoollee gatiinitti kafalamee hadha ga'ani asirratti ba'amee miidiyaa irratti doktor akkas sila bayyana bakka dubbatame miti erga gatiitti kafalanii hadha ga'aniin jedhan immoo amaan gaafa qobaasaa akkanitti jiraataa turre ati sin beekta ani nan beekaa walumaan beenna wanni dhokatu hin jiru jechuudha haaraa miti nu siifaniin illee akka ta'e miizee koo turte yeroon diyaasporaa wayii alaa buufadhu hin beekta miti doktor siifan kun miizee kooti gaafa sana diaspora Ingilizii irraa buufadhu san dhageesse yeroo sana wal beekna jechuudha yeroo namni jaram beekne wayi wal beekna dura jechuudha har'a immoo rabbii walitti jala dabale yeroo sana jireenya mataa keessanii bashannantanii jiraataa turtan erga wal buutanii immoo wal malee jettanii miila wal keessa baafattanii harka wal keessa baafattanii jiraataa turtan har'a immoo rabbiin ilmoo shan isinitti kenneera ijoollee kana jiraachuu barbaaddu moo jiraachuu barbaaddu xiyyaaqee lan jara kanarraan immoo dhaggeeffadhu doktor. Ijoollee kanaaf qat jedhanii jiraatu moo hin jiraatan hin jiraatu yoo ta'e wal fuudhan hadha ga'an rabbi ijoollee shan fuudheetti kennee bara namni ilmoo tokko yaa rabbi naa kenni jedhee hoolaa qabu. Dhimma jaartii waan ta'eef booda dhumara seentanii. Sabriyyee amaanii deebisi. Bara namni hoolaa masgiidatti kennee zabbii kennee sangaa kennee yaa rabbi ilmoo tokko naa kenni ilmoon dhabe jedhee rabbiin kadhataa jiru rabbiin ilmoo shan bakkatti kennee fi tokko irraa fudhatee afur. Guddifatanii hadhaan ga'anii ka'anii akkasitti gadi ba'anii akkana gooteetti boojjoo marqaatiin na tume akkasuma godhe ani kabbalem gara kootiin hin fudhu doktoras dhiifama naa godhin sammuun na dideraan dhageesse kaleessas dubbataan ture bakka ta'etti hin argine har'as sanuman dubbadha araaramanii dhageessa xiiqii dhiisanii ijoollee kana kaleessa doktor gaafa manni koo gubatu yaadatta gaafa maslaalii fiddee dhuftu mana lammaffaa san Maaliran ture quba qabdamati taa'ee kadhaa jaraarra ture birri viizaa sana dhaggeeffadhu doktor dhageesse birri viizaa sana jaraa kadhachuutti laagaa afaan gubatu geemii taphachiisaa turte osoo leencoon tumaan ta'e gubate soba geema tumureen siifaniin gastiira galfadhee taa'aara manni gubate na jala
ايشي جدو سنة والله بالله إما أمانف إما على شريف باشاني خلافي كندا كله يادا تجرتي لا كندا بالريف ولا ناتور ده يادا دمار قصفا بريول تكابي ولين كابامي منامن وادا نجرا أمنيس أغلطومو إشي جري بريكني أما أمتا كانت غابي سيسوف ديمو جولينكم كناف غابا زنا نمج علاني وينش علاني جن نمتي كان نمني وانكا برا وانكو دوفا تراكي ناتور دكتور إجولي كناف نيوغا تيامما كان خبل لجري موهادا فبادا واني جولي كنتاتو إمبيكمو سيغالي أمس چنين نداتي بوچو سينفي إجولي كان چبا فتا سيفن قيامان قد بوئے جنين قد بوئے دوغا جرتو ستي مقولو دكتور سيتا قوتو آتي خيرو را يو آماني جراتين قوي نندو بدا إيفاما أنا أفسي تلقاكي أنا جلا أولو جرتن دوغاكي أنا جلا والله ربنا أول ولا سيدي ولا ما ما يا دوغا ما نتي هذه دوغا قبل ايش دوغا قبل لكي ورب الكعبة أماني نجفدو سيفن أماني ني سيفن كلمة تقوى رميكو أهيدم أماني مني وانتي جدو هنجرو هاسا يجفتي إني بوئي بتنا هندي بي هندي بو هندي بي امان هندي بي سان مجتنا ما كبجي مجتنا ما كبجي دكتور مجتي اوسي وانا اللي تنجيسي سنتنجيف اوسي دورا اوسي مجتي سيفن ربي كله قرافي بكرة كسو جنة كعبة تاتو بابنا كده شوته كمر رالو فيجو دكتور أزلي واتو كتير سيتمون يادا ما isinitti mul'anne nama dhufee ragaa isinii ba'e isin akkamitti irraa shaffanuu barbaaddan nama واي ورا تينغالي واي ورا تينغالي واي فورو فورو لا بو ساري برضي obboleetti inshallah hiree ijoollee kana laalsot waa ijoollee dubbataa boodaan saakee dibiteerumte amaanitti bumaari geessatti darumti dhageessa karaa biraatiin dhufte immoo tasgabbaa'ina dhaggeeffadhu ana obboleessa keeti dhaggeeffadhu doktor waa'ee puchuu amaan siifanii ilaalaa amaan siifanii ilaalaa warra irratti fuudhe taanaani yeraasu guddaa inoon jedhan immoo ana yaada kooti barla dhageesse guddaa isaati mucaan kun immoo haati shanee kun ijoollee kanatti gatii kafalteetti ijoollee kanatti dhiisi ija rabbinaa kenneen kana arge doktor mana hidhaatti deddeebitee isa siin ifatamaa anu dhaqee ifatamee doktor mucaan argee tokko wajjin dhaqee ilaalee ifatamee hagan dhaqee gaabbee dhaqee ilaaleeni amaaniin jaalachaa'eenis gatii guddaa kafalan ijoollee kanaaf jedhe kun abbummaan amaan ijoollee kanaaf kafale guddaadha haadhummaan siifan silaa waa'inaadhaan dubbatamu waa'inaadha gonkumaa hin madaalamu amaanii walitti madaalu kan siifan erga hadha gaaniin jedhe waa tokko weensitti magala doktor siifan ijoollee kana fudhattee gara Kaanaadaa deemtu hin jiru biyya Ijipti keessatti jala muriiti tokko qabadhu amaanis immoo biyya Ijiptitti deebi'ee abuutu waan dubbadhen deema biyya Ijiptitti deebi'ee abadan wallaahi guyyaa lama jiraatu karchallee gala waan argine beenna kanaan dura eessaan isa galu eessaan amaan biyya Ijiptitti deebi'uu hin danda'u amma ashaaraan irraa ka'utti baaftuun jiru maa inni ijoollee kana dhamaasuu dhiisanii ijoollee kana of qabanii amaanis yoo fuudhe yaa siifu dhaggeeffadhu yoo fuudhe dantaa isaati jedhiiti ciniinnattee adda geesse ijoollee keetiif ijoolleen kee kun ijoollee qalbii miti ijoollee namni bakkeetti hawwudha erga haadhummaadhaan gatii kanatti kafalte ijoolleen kee kun gara Kaanaadaatti achi baanu babaaleen babooleem birrii kaa ispoonsaraa sana yoo jala jiraatte Abdul ummata Oromoo irratti asitti kenne kunoo Dr. Asliin ni jira siifanittis hin kennamu amaanittis hin kennamu yoo ijoolleen kun hin baane wallaahi billaahi tillaahi seeraanis sir ummata irrattis isin hin gaafadha jechuudha maallaqni kun maallaqa uummanni Oromoo ispoonsaraa kennedha lasiifana eessatti ijoolleen ittiin abaatu yoo abbaanii faatu wal xiiqii waliin qabanii boqolan bisuu barbaadan ijoolleen ittiin abaatu birriin siifanitti kennamu hin jiru birriin sun mormanne cite malee birriin amaanitti kennamu hin jiru kan ijoollee daa'immaniiti asragicha dhagaachwallo anatu ijoolleen birrii amma rakkoo jiru maal beektamu be lola jaraa argineemi ijoolleen kun ijoollee Oromootimi hawaasa kana bira dhaabateemi sigalee miti hawaasa kana bira dhaabateemi faayidiin amaan irra jira ijoolleen as jirti birrii hin kennan ijoolleen birrii hin kennitu ayyeroo lama gaafatamee bar birriin ka ijoolleeti amaan illee fullee waa irraa qabu jeeni fakkeenyaaf gizee isaa walola amma akkamitti mee warri waa'ee ispoonsaraa kana keessa beekan ijoollee Oromoo tana haadhaaf abbaa irratti wal dhaban kana akkamitti as keessaa baafna dhageettanii dubbiin kana waan dhageettan kana
ijoollee tana akkamitti as keessaa baafanne ispoonsara okeen gad deebi'e faayila kana akkamitti addaan baasanii achi baasuu hin danda'ama waan kanarratti nu gargaara yoo waan bitan sanillee ammuhaami moo maal jedhanii waan sanillee bitanii jala deemuu taate waan kanarratti akkam godhamee yaada nu kenna shee awwaalee durraa dubbii kana keessa beekanii kanuma malee kobiriin hin deebi'a miti mi'uutira jirta. Doktor Asli yaadamu atamma qabatten qabaddenis yoo ijoolleen ba'uu ijoollee kana hiree jaraan gubnu gatii barbaachisu ummanni ammas hin godha kaleessa gargaaraa ture ijoolleen akkamitti baatii irratti mari'achiise obboleessa koo anasiin jedhe lamman jaraayyuu erga jarri waa'ee ijoollee jaraa wallaalanii gatii ijoollee kanaa baasan dagatanii nummoo gatiitti kafalleen dagan nu gatii ta'eef waa'ee ijoolleetii yaadan lakkii xiiqii waliin qabnee jirra as gorreetti gorree jalame haga mootummaan ijoollee kana harkaa fudhachuu goona nagaatti. Mubeen illee na arrabsu akkasitti dhugaa kiyya dubbachuu osoo hin taane no biifu laala akkasii wallahi na dhageeffadhu mee takka mee waa dhageeffatu illee bara dhufillee dhageeffadhu amma dhimmi kun kararra zikaaya dhageeffadhu kararra zikaaya dhimma keetiimi na dhageeffadhu karama simaafi hin dubbatta samboon afaan takka qofa na dhageeffadhu hin dubbatta dhageeffadhu. Dhimmichi na laalsiifu akkami nuti karaa kamiin lallabeeyta dhimmi akkuma biluu asitti bitan dhimma keeti miti nu yaachisaayyo dhimma amaanillee miti isin lamaan feetan araarama feetaniin araaramina dantaa keessani ilma sabiyyii maleekaa waan beeyne zambii hin qabne isin lamaan jidduutti dararamaa jirtuu kanan nu yaachisanu sigalee ati miidhamte amaan miidhe siifuun miidhee keessa jiru nuti ilmoo keessan kana ilmaan keessan kana erga inni biyya gale deebi'uu erga hin barbaanne ati erga keeniyaa deemuu hin barbaanne fedhu haa fuudhuu fedhu haa dhiisu ijoollee tun ati haadha ijoolleeti dhimmi ijoollee kee kanaaf dhimmi kee kun akkam tayuu qabaadha malee dhugallee yoo qabaatte dhugaa qabdama siin jedhama inni biyya jira akka inni jedhu mana haadha isaa jira sitositti ilmaan wajjin rakkataa jira jechuudha. Dhugaa qabda sitti balleessee siin jennee profaayilii si kayanna giddeellashim aizosh ayaa ciraan dhiqishisu. Asli laal keeniyaa dhimma jettan kana siigalee akkuman sittime abbaan ijoollee kiyyaa keeniyaa deemne jedhee dhimmi inni naan mari'ate tokko hin jiru. Dhugaa jirtu yeroo jalqabaa innillee isinitti himee jira itti bilbilanii itti haasa'anii jennaan ganaa haasaa keessa lallaaq ganaa ka isin aarsaa abbaan kafalee jira jettanu ani hintala Oromoo ta'ee ilmaan shan siigalee maatsanii kiyya keessa ka sibiilli jiru abbaan guyyaa tokko haammatee hin ciise osoo isin hin jedhu jechuun abbaan guyyaa tokko haammatee hin ciisne bara kiina fuula keetti naqa osoo naan jedhu waggaa meeqa dhabse kanan isin hin jedhu aarsaa adummaa hin kaffalli naan jettanii nama bar guyyaa tokko ilmoo isaati tuuntoo inni isiniin jechuu jira haqa maalii naa dubbachuu jirtan isin nama isinit dhufee fuudhee jira isiniin jedhu haqa maalii naa dubbattan isin akkana haqni dubartii afaan isaatiin bar nama guyyaa tokko ilmoo kiyya haammatee ciisee hin beene nama guyyaa